برنوتا طهارة إن شاء الله وجيني لالا جلقبا واي طهارة بيكون درقما طهارة جتشون مالي طهارة جتشوني أفان كنتي قلقولين جتشورا يكانيسا ليتراليو يكمو مال جتشورا قلقولين جتشو طهاراني إدو لمتي قوداما إسانيس توقفا طهارة ملأتو في طهارة همول النيوكان طهارة روكاتا جداميتين إدو لمتي قوداما طهارة ملأتو يو جدامو فكينيا wantoota akka najisa wantoota akka hadasa garagara waan qaama namaa irraa argamu waan wuduu namaa balleessu salaata namaa balleessu wantoota akkana ofirraa qulqulleessuudha xaharaa mul'atu kan jedhamu jechuudha. Xaharaa hin mul'anne kan jedhamu ammoo maalidha? Wantoota ijaan hin mul'anne wantoota shirkii ta'an garagara irraa qulqullaa'uu jechuudha. Hiikkaan isaa liitiraalii yoo hiikamu isa kana ittaan suudhaani sadarkaa xaharaa sadarkaa akkamii qaba? Barbaachisummaan xaharaa kun maaliif barbaachise? Beekun barnoota waa'ee xaharaa kana baratuun maaliif barbaachise? Xaharaani furtuu salaataati. Amantiin nama tokko jiraatuudhaaf salaanni dirqama. Xaharaan ammoo salaata kanaaf maalidha? Furtuudha. Xaharaan malee salaatni namaa fudhatama hin qabaattu. Yoo xaharaan hin jiraatin salaanni namaas fudhatama hin qabu jechuudha. Xaharaan ulaagaalee salaataa saglan keessaa isa tokkodha. Salaanni nama sirrii ta'uudhaaf ulaagaa sagaltu jira. Odoo salaata hin seeniin dura wantoota guutni argamuu qabu. Wantoota saglan kanniin keessaa inni tokko maalidha? Xaharaadha. Qulqullinni akkaataa shari'aan jedheen qofa ta'uu qaba. Yoo akkaataa shari'aan jedheen hin qulqulleeffatin ta'e qulqullinni nama tokko sirrii ta'eetiin hin ilaallamu jechuudha. Sababa kanaaf barnoonni xaharaadha sirriitti necessary ta'ee sirriitti barbaachisaa ta'eetiin ilaallama. Barnoota xaharaa kana inshallah koottaa baradhaa isiniin jennaa karaa sirriitti isinii galuu danda'uun karaa sirriitti hubatuu dandeettan waan qophaa'eef koottaatiin galmaa'aatiin baradhaa. Galmaa'uudhaaf akkamitti galmoofna namoota jettanii na gaafattaniif kallattiin ittiin galmooftan telegiraamii irratti lakkoofsa kanaan nu dubbisuu dandeessu. Telegiraamii irratti nu dubbisa. Tokkoffaa lakkoofsa kana ittaansuudhaan lakkoofsa kanniin lamaaniin telegiraamii irratti nu dubbisaatiin koottaa galmaa'aa baradhaa. Inshallah carraa kana akka isin jalan dabarree carraan kun waan namatti tolu kafaltiin qabu. Yoo namoota dalagaa kana keessa nu gargaartaniitiin nu wajjin ta'uu barbaaddan ni dandeessu garuu kafaltiin qabu. Bilisaa tola barattanii koottaatiin baradhaa. Amantii keessan sirriitti hubadhaa. Xaharaa keessan qulqullina keessan sirriitti eeggadhaa. Barnoota kana akka namni hunduu itti hirmaatee baratu viidiyoo kana sheer godhaatiin nama hundaa dabarsaa isiniin jedha. yeroo gaarii isiniif haa ta'u nagaan naaf tura. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.